Manni kun Shaashamannee Awaashoo ganda duwwaa tokkooti. Kaaree 330 irra mana jiruudha. Mana luukii 49ti. Manichi baay'ee gaariidha maashaallah. Iddoon illee iddoo bareeda. Naannoo madda walaaboo biraan harkaan mirga goranii gara Dudulaa yoo deeman harkaan mirga irratti masgiida minaaraa lamaa biraan keessa seenanii lafti kun akkana garaan isiillee gara maraanoo akka malee badhatti maashaallah namatti tola. Waan gaariidha baay'ee. Manni kun balbala lama tokko gaadaaf saaloonii fi kutaa ciisaa adda qaba. Akka isin argitan kana jira jechuudha. Mana keessa seenuuf warri mana hin jiru. Kunoo bishaan as jala darbee jira. Ifaan illee kunoote munni maabiraatti argaa jirtanii asuma bira dhaabatee jira. Galfachuudhaaf biree xiqqoo nama gaafata. Karaan hin bal'ata gara fuulduraatitti meetira 2 keessan seena. Meetira 2 seenullee baay'ee gaarii jira. Kun amma bolokkeettiidhaan mana ijaaraa mirgaattanii as birattu bolokkeettiin ijaaraa jiranii. Masgiida Abubakar ka minaaraa 2 asiin dhiyoodha isin agarsiisame. Kun masgiidni kana jechuudha. Masgiida minaaraa 2 ka ispaaltii irraa masgiida Abubakar madda walaaboo koolaan. Inni kun asii kun karaa kana irra jirti jechuudha manattiin tun. 1750 jedhanii yoo Rabbi isin laaffisee keessaa waa isin dhiisan isin kadhan.